Nageenyi rabbii guddaa simbiratti haa jiraatu jedheetiin jira. Nama oolee buleetu waa argaa kabajamtoota hordoftoota maamiltoota TikTok Injinar Gaaddisaa akkasumas YouTube Orombek Entertainment yookiin Caayaa News Teknoolojii odeeffannoowwan addunyaa torbeewwan guutuu guyyaatti allama sadii isiniin gahaa jirruuf kanneen YouTube keenya subscribe gootan iddoo ulfaadha. Garuu namoonni hedduun Caayaa jettanii TikTok keessatti komentii barreessitu. Kana osoo hin taane YouTube keessa deemuudhaan Caayaa jettanii kan barreessitaniif ta'uu gamanumaan hima. Gama biraatiin ilmaan ayyaa warri rabbiif jecha dhugaa Palestaayinotaa deeggartan kamiyyuu haa taatan ammas rabbi isin haa jaallatu. Egaa jibba amantii biraa yookiin sabaaf dhala namaa akka hin taane gamanumaan hubanna. Eenyulleen haqaan akka jiraatu nagaa nama kamuu barbaanna. Akkaawuntii kiyya akkuma agartan kana foddaa irratti kaampaanii Ameerikaatii fi namoonni Bruce Johnson jedhaman namni torba riipoort na gochuu isaatiin egaa submit feedbackii irratti anis deebisee narratti baan gochuuf ture warningiidha. Egaa hundi keessan nama shan ta'uudhaan copy link akka naa gootan ol ka'eetiin kabajaan isin gaafadha. Namoota copy link TikTokii si'a 5 naa taasisan gama keessaatiin qubee A qofa naa barreessitu. Anammoo viidiyoo 20 hunda keessaniif saffisaan hojii kamuu dhiisee kan isinii hojjedhu ta'uu fi warri warningii kana narraa baastan hamaa hamtuun isin argin jedhaan Gaaddisaa Gadaatii gama balballoomii oduu irratti isin deebisa. Nafaana bu'aa. Gootichi waraana Hamas magaalaa Gaazaa keessatti tarkaanfiiwwan har'a yaalii marsaa sadaffaa xumura weerara Gaazaa kaabaa jedhuun Israa'el humnoota Gaazaatiif akkasumas hawaasa jiraattota miiliyoona 2.2 ta'anii akeekkachiifteef gara kibba Gaazaatti saffisaa yoo kan baane taate humni Hamas jedhamuu fi qaamni isaa wajjin dhaabbatu barbadaahuu qaba jetteetiin ijibbaata dhaadattu kanatti har'as haleellaa qaqqabsiisen taankota 8 barbadeessuu Aljazeeraa, CNN fi Wiho Reporter Reuters The Guardian wabeeffachuun gabaasan. Hamas toora telegiraamii isaarratti akka addeesseeni lola guddaa miila yookiin lafjaleedhaan isaan deemaniif labobbii balastik misaa'ilii keenya jettiiwwan isaanii kan Israa'eliin abdattu F-60 jedhamu akkamitti harcaaseen gaaffii BBC fi CGTN ta'eet rogeeyyiin bifa foddaa irratti argitan kanaan irraa dubbataatii jiru. Dubbiin rifaasisaa taate Pyongyang Kim Jong egaa dubbii ajaa'ibaatiin gadi baateen abba guddayyaan barayyuu ijoolleedha. Mr. Kim Jong pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa deeggarsa Palestaayinota yookiin Hamaasiif taasisu cimsee itti fufa jechuun qajeelfama ajajaa inni humna ittisaa biyyaatiif politika biyyoolessaatii fi ministeera dantaa alaa kan Kooriyaa kaabaatiif ajajuu isaanii Ameerikaatti bowwoo ta'een. Gama biraatiin faayidaan lola baha giddu galeessaa Hamaasiif Israa'elii faayidaa olaantummaa kuusa meeshaa waraanaa mirkaneeffachuu fi shaakalawwan gurguddoo taasifnuuf yeroon balbala arganne amma jechuudhaan miidiyaaleen Kooriyaa kaabaa akkasumas BON gabaasuu irratti argamu. Loltoonni Israa'eliidha kan basaasa kola galaana dooniiwwan Iraanii basaasuudhaaf deeman 3 qabamuu Tahareen beeksifteet jirti. Loltoonni kuni kompaasiif saatalaayitii akkasumas raadaarota hamma lafjalee irratti daangaa Israa'elii irratti kan waldaangeessitu Libaanos, Hizbollaa fi humnoota Siiriyaa galaana irratti jiran kan Ameerikaadha. Akkasumas Iraanii wajjin hamma garaagarummaa meeshaa waraanaa humni warra Jihaad Islaamik jedhan qabatan basaasuudhaaf deemtu humnoota galaanaa kan to'annaa humna galaanaa warra ta'an Iraan Defense Forceedhaan qabamuun isaanii dhagahameet jira. Ameerikaan Pentagon ibsa amma baaste Fox News akka gabaasaa jirutti Pentagon jedhan dubbi himaa ministeera dantaa alaa Ameerikaadhaaf kan baha giddu galeessaa Antony Blinken wabeeffachuudhaan saffisaan dooniiwwan qabde Iraan yoo kan gadi hin dhiifne taate ibiddi barbada isaan eeggata jechuun
mootummaa kan amantii dursaa islaamaa hayaatuudha akeekkachiisan. Haa ta'uuti Hasan Nasrallah pirezidaantiin Iraanii wantoonni akkanaa kun gurra keenyarra shokok hin jedhan yoo jedhan miidiyaaleen gabaasanii jiran. Kabajamtoota hordoftoota keenya gama Ruusiyaatiin dhagahamu ammoo Ruusiyaan kaaba Sooriyaatti loltoota 8,600 akkasumas meeshota farra misaa'ilii Iron Dome fi Cruise misaa'ilii dabalatee rookettiiwwanii fi humnoota atoomik boombii ta'aniif diroonota adda meeshaa haaraa humna deeggarsa nikileerii ta'an gadi baasuun ishii raajii jedhameeti jira. Gama biraatiin ammoo biyyoonni Israa'el fi Ameerikaa balaaleeffatan dachaan dabalaa jiran. Kolombiyaan Chiiliin akkuma dhaadatte basii Ameerikaatii fi Israa'el hatattamaan akka baatu yoo jedhan Benjaamin Netanyaahuu muummichi ministeera Israa'el ammoo lammiiwwan Israa'el Kooriyaa kaabaa akkasumas imbaasiin Kooriyaa kaabaatii fi Booliiviyaa akkasumas Yuugooslaaviyaa gama biraatiin Chiilii keessatti argaman Arjentiinaa dabalatee of eeggannaa akka godhanii fi dafanii akka bahan ajajan. Yeroo darbe ambaasaaddariin Turkii jiru kan Israa'el akka bahu ajajuun ishee ni beekama. Haleellaa humni al-Huutii Shi'aa Yemen irraa rookettoota fi baalastik misaa'iliidha Tel Aviv irraa fi magaalaa daangaa kan kaaba galaana diimaatti argamtu irratti haleellaa dhaqqabsiisaniin raadaroota Israa'eliin abdattu gurguddaa 3 rukutuun raajii jedhamee jira. Hammamuu humni galoo galaanaa Ameerikaadha kan galoo galaana gurraachaaf galoo galaanaa Israa'el tumsuudhaaf gamasitti bobba'ee yeroo darbe misaa'ilota farra misaa'ilii Iron Dome jedhuun buusus dubbiin faallaa itti ta'u Reuters, The Guardian fi Washington Post Agence France gabaasaniitiin jiru. Odeessaa amma nu qaqqabeen Gaazaan akkuma belbeltutti jiraatus Hamas meeshaa kaleessa gabaasa keenya irratti isin dhageessifneen haleellaa misaa'ilota gurguddoo ta'an kan Weapon Iron Dome jedhan misaa'ilota farra Israa'eliidha kan humna qilleensaatiin isheen deeggaramte Gaazaa irratti roobsaa jirtu 3 barbadeessuun egaa Hamas hangam takka akka cimaa ta'e agarsiisan. Gama biraatiin ammoo muummichi ministeera Benjaamin Netanyaahuu kan Israa'eliidha gorsaan raayyaa ittisa biyyaati Antooni Wiiliyaam akka jedhanitti dubbii jabduu akka taateef Hamas onnee Palestaayinotaa keessaa bahuu akka hin dandeenye fi humni Hamas cimaan yeroo ammaan kanatti bakka hin eeggamne ol ta'uu fi humnoota rookettii fi ukkaamsa boombilee kan holqa Hamas keessa jirutti irratti fayyadamuuf deemne iddoowwan keenya kan raadaarii GPS lafa jalaatiin deeggaramne barbadeessuun kun ammas Hamas injifannoo gama dippiloomaasiitiin alatti gama lolaatiin injifatamuu akka hin dandeenyeef onnee miliyoonota Palestaayinii fi biyyoota warra haqaa bira jiraachuu akeekkachiisuun dhagahame. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisii fi akkasumas ammoo Abdallah bin Salmaan kan abbaa teessoo Su'uud Arabiyaadha haleellaa lubbuuwwan qulqulluu 9,150tti ol siiqee kan lammiilee ummata Palestaayinii keessaa 3,890 daa'imman ta'aniif haleellaa kana akkasumas dhaabbilee gurguddaa siviilii fi tajaajila hawaasummaa barbadeessuu kanatti dubbiin Israa'eliin raawwatte lafa nu kaase yoo jedhan shariikni Israa'elii fi Ameerikaa kan duraa baha giddu galeessaa taate. Su'uud Arabiyaan akeekkachiisa qofa osoo hin ta'in dheekkama addaa dhageessifteetii jirti. Odeessaa keenya addaatiin ammoo Chaayinaan maappii addunyaa irraa Israa'el haquun afgaaffii miidiyaalee addunyaa 132 ta'eeti jira. Telegraph, The Guardian, Reporter, Reuters fi Washington Post akkasumas England New Delhi fi England BBC wabeeffachuun akka gabaasetti Google Map yookiin ammoo dhaabbata beekamaadha addunyaa kan maappii addunyaa keessa
yoo ilaalamu kaartaan Israa'elii kan hin jirre Iraaq, Iraan, Sooriyaa akkasumas biyyoota baha gidduu galeessaa malee galoo galaanaaf daangaa malee Israa'eliin guutumatti kaartaa irraa haqamuun kun waan ajaa'ibaa jedhame. Beejing loltootaa fi akkasumas humna qilleensaa F-35 jeettiiwwan gurguddaan 70 markaboota 7 gama qarqara Taayiwaan humnoonni Ameerikaa argamaniif gama Israa'elitti siqsuun egaa dhaadannoon ishii biyya Israa'el jedhamu maappirraa balleessa jechuun kun miidiyaalee addunyaa wal gaafachiisaa yoo jiru, gama biraatiin hariiroon dippiloomaasii Israa'eliif Libaanos gidduu jiru irra deebi'amee sakatta'amuu qaba. Alatti tarkaanfiin Hizbollaa wal qabsiisee isin Joordaan irratti fudhattu garuu Joordaan mootichi bulchiinsa biyya Joordaan Israa'eliin yoo akeekkachiisu balaa deemu walitti qabsiisuun ala nagaa lammiilee hundi haa eegnu jechuu yoo gabaasan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhaabbileen isaatii fi akkasumas seekreetaroonni yookiin seektaroonni caasawwan UN ta'anii fi dhaabbanni fayyaa idilaa addunyaa Teedros Adaanootiin hoogganamu hedduun caasaan neetworkii cituu isaatii fi Israa'el keebiloota neetworkii addunyaa guutuu 98% oliin barbadeessuu isiitiin kan ka'een egaa nagaa lammiileetii fi walqunnamtiin sabqunnamtii dhaabbilee tola ooltummaa addunyaa tokkolleen akka hin jiraanne gabaasanii jiranii. Hundi keessaniyyuu kanneen koppii liinkii 5 gootan qubee A barreessuun gama keessaatiin teekistii tiiktookii irratti nu taasisaa, kanneen yuutuubii sabiskiraayib gootan ammoo tiiktookii irratti caayaa jettanii barreessuu osoo hin ta'in yuutuubii keessatti koomentii caayaa jedhu barreessuun dagatina. Egaa dhugaan injifattuudha, dhugaan mootuudha. Nagaa biyya teenya qaalii fi addunyaa hundaaf haa ta'u isinii jenna. Horaa bulaa deebanaa.